like share godhaa yaada keessan commentii keessatti nuuf barreessaa nu wajjin turaa. Barattoonni baga nagaan dhuftan akkam jirtu? Keessummoonni biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa irraa dhufanii yeroo ammaa hojiiwwan kalaqaa teekinooloojii illee tajaajila hawaasa illee tajaajila waan ta'eef akka ta'e hubattaniit waan asitti ilaaltanillee waan isin hin galle ogeessota kana kalaqan gaafattanii waan isaan itti fayyadaman humna garagaraa fayyadamaniiru baay'ee wanta kana sochoosuu fi dinaamoo garagaraa fayyadamaniiru humna dinaamoo sanii gaafachuu dandeettan ta'a. Kanaaf waan akkasii kanni sirriitti akka cimtan jecha yeroo daawwii keessan gaarii akka ta'uun hawwa galatooma. Ayyee baay'ee galatooma asumaan baga nagaa dhuftan isiniin jechaati. Maashiniin kun kan hojjetame kolleejjii poolii teeknikaa fi ogummaa bulchiinsa magaalaa Shaashamanneetti jechaadha. Maqaan maashinichi maashina garbuu akkuma maasaa irraa dhufeen haamamee callaaheen finnee itti naqnee yeroo baay'ee namoonni keenya waan rakkataniif baay'ee rakkina irratti naannoonni keenya irra caalaa kan oomishu garbuu fi qamadiidha. Yeroo baay'ee garbuu maatiin keenyaan garbuu calleessanii qulqulleessanii karaa mana baaburaa fiduudhaaf baay'ee ni rakkatanii jechaadha. Isa sana assees goone isarratti hundaa'uudhaan maashina garbuu irraa qola isaa quncisee kan qulqulleessu akkasumas qola san qulqulleessee quncisee qofa hin dhiisu jechaadha. Garamitti jijjiira kan irraa qunceessan gara nyaata horiitti jijjiira kanaaf ammoo calleessee akka namni gara baaburatti geggeessatu kan godhudha jechaadha. Maashina kana bituudhaaf yoo xiqqaate alarraa kan galu qarshii guddaadha. Kun laallamee biyya keessatti hojjetame jechaadha. Isa qofaa miti. Maashinichi kwaalitiin isaa baay'ee cimaadha. Sibiilli alarraa garuu kan itti hojjetan yeroo baay'ee kan caccabu. Kun ammoo caccabnaanis maal ta'a asumatti kan sirraatuu fi asumatti kan walitti suphamu jechaadha. Akkuma ilaaltan garbuu calleessee qulqulleessee qola garbuu irraa ka'e immoo gara nyaata looniitti jijjiiraa jechaadha. Maltii parpaziidha kan inni hojjetu. Nyaata loonii har'a gabaa irraa bituudhaaf qarshii meeqa akka barbaachisu karaa biraatti ammoo ittiin calleessuudhaaf qarshii meeqa akka barbaachisu hin beekna jechaadha. Kanaaf furmaata naannoo keenya haala gaariidhaan baay'ee kan kenne jechaadha maashinichi kun. Asumaan ammoo barattootaaf yeroo baay'ee nuti barumsa kan barannu maalidha? Fakkeenyaaf pressure is equal to load over area dha kan nu laallu yookaan qabeen ammoo waan sadii waliin baay'isnee qabee arganna waan lama waliin baay'isnee meetiri iskeerii arganna miti garummoo asitti qabee argachuudhaaf wanta sadi san eessatti akka waliin makamu maal akka ta'u jechaadha. Motorri humna meeqaan akka socho'u humni ammoo garamitti akka jijjiiramu asitti arginaa jechaadha. Yeroo baay'ee makaaniksii dhabneerra jedhaa jiran warroonni hooggantoonni keenya asis dhufanii kadhatu garummoo makaaniksii kana namoonni maal sodaatu waan kaalkuleeshinii wanta walitti dabalamu waan walirraa hir'ifamu yeroo baay'ee barattoonni sodaannaa jechaadha. Asitti ammoo kan alatti sodaattu san asiin yoo murtee asii walitti dabalte leengizii isaan akkamitti argatta dheerinni akkamitti argattaadha. Maaliifii kana kan huban warroonni industirii maashina akkanaa kan hojjetan kan jiranis maal gochaa jiru? Ani dura fiiziksiin jibbaa amma ammoo wantoota fiiziksiin hojjedha jedhee dhufanii asitti ragaa bahaa jiru jechaadha. Namoota akkanaa leenjii kennaa jirra carraa soo argattan asumaan dhuftanii akka ifuu jechuudha. Sa'aatii 24 kan ifuu jechuudha. Sa'aatii 24 bakka ifaan hin jirretti naannoo baadiyyaa humna anniisaa elektirikaa hin jirretti sa'aatii 24 sitti kennallee nu taasisaa. Humna maagneetii keessaa waaltawaatiin filaksii uumamu gidduutti karantiin wal dhiibbaa uumuun ibsaan uumama. Amma rooteeshiniin filaksii uumamu sannuu maagneetota lamaan wal bira fayyadamuudhaan namni tokko uffate alaalu kanneen hojjedhee gogaadhaan hojjedhee qaama barbaaduuf miilitariif ta'uudha. Meeshaa miilitarii namni tokko humna waraanaa keessa poolisiis ta'uu danda'a. Amma isa gogaadhaan hojjedhee gabaadhaaf dhiyeessuu hin danda'a. Kan immoo
safara kiyyaan hojjedhe kunillee gogaadhaan hojjetamuu ni danda'ama. Kanaaf amma kana ofii kiyyaaf hojjetadhe jechuudha. Kun gogaadha. Gogaa yoo boorsaa kana hojjedhu hafteewwan irraa hafan kanneen kophee dabalatee kunniin itti hojjetamaa jechuudha. Kanaaf kana fakkaata jechuudha. Inni biraa immoo yeroo manni barumsaa banamu ijoolleedhaaf boorsaa adda ta'ee qopheesseera jechuudha. Kun yoo konkolaataan darbu shaayin godhaa hin mul'isa jechuudha. Hansabaaraaqinaat ka duubaa dhufu yoo inni dugdatti kana baate ka duubaa san hin mul'isa. Yoo immoo inni akka gara fuulduraa kanatti uffate kanaan hin calaqqisaa jechuudha. Kanaaf ijoolleen yoo cinaanis ta'e hin calaqqisaa jechuudha. Dabalataan ijoolleen mana barumsaa isaanii iddootti baratan karaa irratti osoo deemaa karaan jalaa bade eessa mucaan kun ka jedhu asirraa argachuu danda'a. Yoo manni barumsaa ga'e kan oomishee gabaadhaaf dhiyeessuu qabaadha. Kun amma gogaa qulqulluu irraa hojjetame 4,000 jechuudha. 4. Kunis amma laaptooppiidhaaf hojjetama. Kunniin 3,000 jechuudha. Gogaa qulqulluurraa laaptooppiidhaaf kan ta'u bitachuu barbaadan kolleejjii keenya dhuftanii 3,000 bitachuu ni dandeessan. Kanaafuu 4,000 bitachuu ni dandeessan. Namni immoo kastamarii keenya ta'e immoo gatiin isaa rakasa goonaaf jechuudha. Kun immoo isa imalaaf ta'a jechuudha. Hojii meeshaalee baay'ee qaba. Asiin pookeettii addaa qaba. Kunis kalaquma hojjetame caamaan adda addaa jira mana keessa uffachuu barbaadan. Kun immoo jiinsii mana keessaa jiru fakkeenyaaf kan mana keessa moofa'ee san risaayikil godhame jechuudha. Fakkeenyaaf an surree manaa qabu san gara boorsaatti jijjiiree jechuudha. Fakkeenyaaf namni surree moofaa manaa qabu fidatee haala kanaan hojjisiifatuu danda'a nu biratti jechuudha. Gatii salphaadhaan isinii hojjannaa jechuudha. Mucarraa bareeda. Abigii aadaa fi dubartii dhallee hamilee kennaa fi sirriitti jabaachuudhaaf waan ta'eef galatooma. Egaa waa'ee kolleejjii pooliteeknikaa kalaqaa teekinooloojii asitti xumurree kanatti aansuudhaan warra Nageellee Arsiiti kolleejjii Balaataa'u Nageellee Arsiiti warri Nageellee Arsii kalaqa keessan teekinooloojii keessan gabaasanii nu ibsitu jechuudha. Ayyeesh warra kaan illee akka mul'atu babal'isa xiqqoo. Barattoonni babal'isaati akka fageenya irra namni jiru ilaaluu danda'a. Ayyeesh taahumnu ani maqaan koo Dr. Eliyaas Galaanaan jedhama. Kolleejjii Balaataa'u Nageellee Arsii irraa dhufe. Kalaqni nu fuuldura kuni kuteedha. Afaan fayyaa beelladaa keessatti kutee jechuun kun maal inni riistreeningii gochuudhaaf beellada riistreeningii goonee wantoota yaala barbaachisu haa ta'u wantoota barbaanneef meeshaa iddootti deemaa nu tajaajilu jechaadha. Jalqaba dura beelladni asirraanis seena inni kun asitti adda hin banama then duuba kanaan cheeniin jira kan ittiin cufamu as keessa seenee cufama kun chestii isaanii jala seenaa jechaadha kun asiin hiikamaa bobaa isaanii jalaan ba'ee dhufee akkasitti hidhamaa jechaadha erga hidhamee booda kurrooteetta kun akkas rootee hoggaa ta'a deemu ol kaasaa deemaa jechaadha. Chestii isaanii ol kaasaa deema. Kana booda beellanni sun fiksii ta'ee dhaabbataa jechaadha. Fuulduraanis asirraan no swingiin qabamee mukatti ni hidhama. Then qeensa duuba irraa qoruu yaadna yoo ta'e qeensa isaa duuba sana miila isaa duuba kanaan gashineet kunin naannaa miila isaa sana ol kaasee duubatti akkas godhaa jechaadha. Kana booda wantoota miila isaa keessa fi qeensa isaa keessa jira san baafnee akkasumallee qeensa irraa qoruu hin dandeenya. Kana qofa miti AI kennuudhaaf artificial insemination sanyii kormaa mala ammayyaatiin xiqqaalomsuuf horii sun as keessa galee erga ristreen ta'ee booda asuma keessaan kennamuu hin danda'ama. Dabalataan illee sarjeroota sassalphoo ta'an ijas ta'uu danda'a. Ijji sababa kaanseriitiin yoo badate sababa tiraawumaatiin yookaan beellanni biraa waraana yoo badate ija sana sarjerii gochuuf as keessa gashinee itti fayyadamuu dandeenya. Gaanfillee gaanfi cabee tortoree madaan sammuu isaatti gaddeemaa yoo ta'e sanallee irraa muruuf meeshaan kun iddoo iddootti sosso'ee ristreeningiidhaaf hin tajaajila jecha. Kanaaf itti yaaddamee beellanni osoo miidhamin ogeessillee osoo humna baay'een baasin bifa salphaadhaan akka yaalu. Inni asitti mul'atu kun immoo miila fuulduraarra yoo hin qorrate asirra jilbiifachiifne then gaafa asirra jilbiifatu beellanni sun piriijerii isaa asirra ta'a hin miidhamu qeessa isaa fuulduraallee salphaatti bira geenye irraa qoruu hin dandeenya jechaadha. Qeessa qoruun immoo maaliif barbaachisa yeroo baay'ee horii aannanii mana keessa waan waliin miilli isaanii dheerata. Mana keessa waan waliin miilli dheerata sun yoo irraa qorame aannan gaarii piroodakshinii gaariillee nu kennuu danda'u jechaadha. Garanatti yoo dhufne immoo kunillee waanuma heelzii hojii wal qabatudha.
Kun multi-purpose barmaan apparatus jedhama. Armaan dura kan ture singilii tokkitti ture. Singilii tokkitti ture beellada tokkorraa saampelii finnee hojjechuuf guyyaa tokkoof saampelii tokko finnee ishii singilii sana eegaa turre. Amma garuu teekinooloojiin kun al tokkotti saampelii yookaan naamunaa horii garaagaraa afurirraa finnee yeroo tokkotti kan horii afurii hojjechuu hin dandeenya jechaadha. Maal goona feekaal saampelii yookaan faltii sana finnee as keenyee asirraa ligeetteera cufamee jira. Asitti saampelichi waan keessatti gad darbu kaa'ameera. Erga sa'aatii 24 bulee booda kana saagnee asitti gad darbu sana fuunee maakirooskooppii jala keenye paarasaayitii yookaan immoo kan dhukkuba laangwormi kan jedhamu jira dhukkuba sombaa wal qabateeru. Isa sana laarvaa san fuunee maakirooskooppii jalatti adda baasnee jechaadha. Kun kan inni fayyadu yeroo tokkotti waan garaagaraa waan shan. Only animal health bichaa miti. Warreen crop production yookaan immoo oomisha midhaanii keessa jiran biyyee keessa paarasaayitiin neematoodha jedhamu akka biqiloonni guddanne godhan illee jiru. Isaan sanallee naamuda biyyee fidanii as keessa biyyee iddoo garaagaraatti dhufsan akkuma kana godhanii erga overnight bulee booda saampelicha fuudhanii maakirooskooppii jalatti gosa paarasaayitii biyyee keessa jiru biqilaan akka bakkeetti hin guddanne kan godhu hundee isaa kan nyaatu. Erganni margeemmoo akka inni ol hin guddanne kan godhu sana adda baasanii dafanii lafa sanaaf anti paarasaayitii barbaachisu kennanii fi dinnichas kaarotas haa ta'u wantoota akkasii akka gaariitiin oomishachuuf hin gargaara. Kanaafuu walumaa galatti maqaan isaa modify multi purpose barmaan apparatus jennee jechaadha. Meeshii kana sitti samiti. Isa kana nama ibsu jira. Isa kana. Bona. Okay, kan sarafas qabu. Eshi, maqaan koo Boonaa Bukuraa jedhama. Teekinooloojiin kun akkuma beekamu namni mana xixiqqaa keessa galu. Manni dhumne gabaabumatti. Kilowaattii sun taane vooltii 210 irraa gara 210 hedduu isaanii maabiraatiin fararra jiru. Kiiloo 220 kun kilowaattii. Kilowaattii hagamii produce godhuu danda'a? Humna hagamii humna isaa inni vooltiidhaan kan maddisiisu kun. Vooltii kenna. Vooltii maal godhaa kun jechuudha. Vooltii 10. Vooltii jenneetu godha jiru. Vooltii 10 kana jechuudha. Sararoonni fakkeenya magaalaa keenya keessa jiru vooltii 10 sararri ifa. Yoo maltimeetiriidhaan lakkaa'amu jechuudha. Kun vooltii 10 kana gara vooltii 220tti guddisa. Meeshii kun yoo eelee buddeenaa humna firiijii maashinoota garaagaraa mana keessa qaban. Inni kun humni ibsaa yoo gadi bu'u paawar sappilaay isaa kana ibsa takkaanee hojii eelee buddeenaa akka barbaade kan. Lammaffaa wanti asirraa isin hambise jechuudha. Humna lama baasuu danda'a wantichi kun. Asirratti wanti irraa hambisne yoo jiraate jechuudha. Kun sadarkaa lama asirratti outputii isaa tokko inni kun welding maashiniidha. Welding maashiniin waan tokkoof fayyada. Elektirikii sibiilota garaagaraa fayyaduudha. Kun amma maal dabalatee yoo jenne paayipii tuubboo laastikoota kamiinuu jechuudha. Namni karaa irratti ijaarsa garaagaraa bishaan garaagaraa qabatu jechuudha. Jeneetarma kana tokkichaan tuubboo bishaaniillee kan elektirikii illee fayyaduu danda'a kun. Welding machine asiin fayyada. Asiin ilkaan illee baluu danda'an isee takka tuubboon paayipoon waliin galan godha. Martinuu bannaa mataa isaa qaba, faatti mataa isaa qaba. Asiin gara akka kaanitti dabarsaa biriikaniin immoo asumaan gara weldingitti dabarsa jechuudha. Kanaaf piroojeektii lama ture bakka tokko deebifneedha jechuudha. Maalti farfate. Kanarraa kaafee konkolaataa al tokko banaames. Kun immoo kolleejjii Kofaleeti. Kolleejjiin Kofaleellee waan xixiqqaadhaa garuu waan guddaa ta'uu mala walumaan daawwannaa of barsiisanii maal akka hojjetaa jiran nu ibsu jechuudha. Ani maqaan koo Fayyisoo Teessoo jedhama. Kan dhaladhe aanaa Kofaleeti. Kalaqni koo ammoo isni kun ammoo maashina juusii bilendarii jedhama. Bilendariin kun jechuudha inni kan duraa irraa wanti adda isa godhu elektirika.
Elektirika kana diisitti fayyadameetiin chaarjiidhaan hanga guyyaa afurii tajaajiluu danda'a jechuudha. Yeroo kaan ammoo yoo maabiraatii bira hin jirre immoo gara soolaariitti jijjiirree fakkeenyaaf baadiyyaatti fakkeenyaaf amma barattoonni yeroo hin jiraniif fakkeenyaaf bakka garaagaraatti fayyadamuu danda'a namni kamuu jechuudha. Waan salphaadha waan ta'eef waan nama hin cinqine amma chaarjiidhaan yoo chaarjesine jechuudha. Fakkeenyaaf amma display qaba. Display baatirii waan jedhamu jira. Inni kun ammoo suubanneeti asiin bakka chaarjii qabaachuu isaa laalleetiin itti fayyadamna. Yoo chaarjii xumurate ammoo yoo maabiraatii bira hin jirre finneetiin soolaaraan finneetiin itti chaarjesina jechuudha. Soolaaraan asitti hin chaarjesina asiin chaarjessuu isaa nu mul'isaa jira jechuudha. Teessuma kana. Deebisnaa kunillee asiin achiin baya. Asiinis ol kaasnee meeshaalee waan tokko waan akka kosmootiksii waan garaagaraa keessa godhuun hin danda'ama. Ergasii kana achi dheereffannee teebilii godhannee kan ammoo garan siffannee irra teennee asii PC yookaan laaptooppii as kaa'annee irra dalaguu dandeenya. Asiin masaabaan qaba. Akkanatti amma iddoo fixa jechuudha. Akkana bakka bal'aa barbaada. Yeroo hojjannee kaanu walitti dachaasnee kaayannee bira deemuu dandeenya jechuudha. Walitti dachaasnee akka duraa sanitti. Kana fakkaata. Kan dhuftanii maqaan koo Taarikuu Gishoo jedhama. Kolleejjii Dhaabbarraa'e. Kanaaf piroojeektiin kun akkuma argitan adjustable examination teebiliidha. Wanti kun faayidaan isaa maalidhaa fi manoota yaalaa keessatti akka biyya keenyatti manoonni yaalaa babal'aan baay'eetu jira. Achi keessatti nama yaalamu san qofaa fi haalli mijoon kan jiru garuu immoo nama isa yaalu saniif immoo haalli mijoon hin jiru jechaadha. Kanaaf inni kun maalidhaa teebiliis ta'a jechaadha. Teessoodhaa irra taa'ama yoo barbaadan immoo diriirfameetoo maal ta'a irra ciifamaa jechaadha. Kun kan inni mijatuuf nama yaala san yookaan nama dhibamaa san yaalu qofaaf ka tajaajiludha jechaadha. Wanti kun guyyaa ol deebi'aa hin deebi'aa ol dachaa akkana ol dachaa keessatti teessoo ta'aa jechaadha. Kan ol dacha'ee haala kanaan teessoo ta'aa jechaadha irra taa'ama guyyaa. Garuu immoo galgala egaa namoonni gaafatan maaliin bahaniin booda namni dhibamaa yaalu sun gaddeeffatee irra ciisaa jechaadha. Haala sanii rakkoolee naannoo keenya keessatti argamu namni yaala dhaqee ofii dhibamee miidhamee galaa jira jechaadha. Saniif isarra hundaa'eetoo piroojeektii kana hojjechuu danda'ee jechaadha. Nama yaaluu dhagu. Rakkoolee hawaasaa guyyaa guyyaan mul'atan irratti xiyyeeffachuudhaan furmaata biyya keessaa uumuudhaaf hojjechaa jiraachuu isaanis ibsanii jiru. Dargaggoonni kunniin hojii isaanii keessatti meeshaalee biyya keessaa fayyadamuun baasii hir'isuu fi carraa hojii uumuu irrattis xiyyeeffataniiru. Kun ammoo Afrikaa keessatti industirii of danda'e ijaaruu keessatti gahee guddaa akka taphatu ilaalamaa jira. Biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaatti tokkoffaa barattoonni keenya manneen barnootaa irraa jalqabanii dhufanii kolleejjii naannoo isaanii jiranitti ogummaa tokko, ogummaa lama, ogummaa sadii, abbaa ogummaa lama sadii ta'uu qabu jechuudha inni jalqaba. Kan ammoo akka godhan barsiisonni keenya gahee isaanii bahuu qabu jechuudha. Ijoollee kanatti abdii horuu ijoolleen kun dhufanii abbaa ogummaa akka ta'an gochuun hin barbaachisa. Barsiisonni mataa isaanii danda'an uumuu fi kalaqa isaanii gara hojii qabatamaatti jijjiiruudhaaf hojjechaa jiraachuu isaanis ibsanii jiru. Ittaansee maqaan koo Abdurrahmaan Gareen jedhama. Diinii kolleejjii poolitikaa Shaashamanneeti. Har'a akkuma beekamu guyyaan irraa kun akka biyyatti biiroon carraa hojii ogummaa Oromiyaa waggaa waggaadhaan dorgommii ogummaa kalaqa teekinooloojii yaaddama daldalaa qorannoo gochaa irratti dorgommii gaggeessaa jechuudha.
Kanaaf dorgommii kana immoo akka sadarkaa naannootti bara kana magaalaa Salaa gaggeeffama. Nus akka kolleejii keenyatti kolleejii kilaasteraa waan ta'eef kolleejii kilaasteraa Pooliteekniik Shaashamannee almost kolleejii 8 nu jira. Akka kolleejii 8 kanatti akka kilaasteraa Pooliteekniik Shaashamanneetti har'a guyyaa 26 kaleerraa jalqabnee guyyaa 26 hanga guyyaa 30 akka turu torbee ol dorgommii dhaweessummaa, torbee ol dorgommii ogummaa, torbee ol dorgommii kalaqaa, teeknooloojii, yaaddama daldalaa fi qorannoo gochaa eerba 26 hanga 30 keessatti gaggeessina jechuudha. Kalee akkuma beekamu ogummaa 17dhaan dorgommii gaggeessinee almost xumurree jirra. Kolleejii 8 keessatti asumatti kolleejii keenya keessatti ogummaa 17 dorgommii gaggeessinee xumurreerra. Har'a immoo guyyaa har'aa hanga 30 akka turu jechuudha. Almost guyyaa 27 hanga 30 akka turu agarsiisa teeknooloojii kalaqa kolleejoon hundinuu maal qaban miira ogummaa isaanii ol dorgommii ta'uu akka ta'uudhaa fi kolleejiin tokko kolleejii biraaniif miira ogummaa isaanii akka cimsatan lammaffaa immoo maal kolleejii tokko keessatti teeknooloojii kamtu hojjetama maaltu hojjetama kalanni hojjetamu maalidha rakkoo hawaasaa furuu danda'a bu'aa qabeessummaan kolleejii kanaaf fiduu maalidha jedhamee yaaddamee akkanatti teeknooloojii hojjetamee fi argitan kanaan almost kolleejonni hundinuu asitti agarsiisa akka baazaarii goone akka teeknooloojii goone booda immoo tokko tokkoon isaanii teeknooloojii kana immoo kamtu bu'aa qabeessummaa qaba kamtu teeknooloojii gaariidha kamtu immoo rakkoo hawaasaa fura danda'u jedhamuun ulaagaalee mataa isaa waan qabuuf ulaagaalee kanaan keessaa calallee gara naannootti geessina jechuudha. Amma akka kilaasirratti agarsiisaaf teeknooloojii godhu jennu kana immoo burratti immoo almost teeknooloojiiwwan jiran kunniin ulaagaalee mataa isaaniitiin qulqulleeffamanii kazaa calalamaniitiin eega xumuranii booda immoo gara Asallaatti caamsaa 13 hanga 15tti qabannee deemnaadha. Kana fakkaata jechuun barbaada. Ergaa dargaggootaaaf qabdoo jiraatu jecha. Ani ergaan dargaggootaaaf qabu maalidha? Chaansiin kun yookaan dorgommiin kun fuulee yookaan fuulee nu ta'a jechuudha. Tokko daawwitee keenya jechuudha. Of ilaallaa kolleejonni maal qabanii miira dorgommaa akkamii qabna teeknooloojii maal qabna hawaasa keenyaaf immoo fuulduratti rakkoo maali furuu dandeenyaadha. Amma akka duratti agartan diijitaal teeknooloojiin sun soofteera hojjetan sun soofteera akka biyyaatti hin jirre. So kolleejiin keenya ofirrumaa kaanee teeknooloojii iskuul maneejimenti sistemii kana hojjenneef baratama keenya barataan biraan immoo leenji'aan biraa bara dhufu onnatee ogummaa akka baratuu danda'u ogummaa akka leenji'uu danda'u nuuf immoo galtee guddaa waan nu ta'eef miirri dorgommii kun waa'ee galtee guddaa nu ta'a akka kolleejii keenyaattis akka kilaasarrattis akka biyyaatti immoo gumaacha guddaa waan biyya kanaaf uumuuf kanaaf dargaggoonni dhuftanii ogummaa barachuu ogummaa leenji'uu bakki hundi leenjiif leenjii nama hundaaf jedhu kana xiqqaatatilis namni tokkochi ogummaa lama qabaate agarsiisa akka agartan kana immoo itti bareedee mul'atu kana biyya keenya utumnee dinagdee fi siyaasa keenya cimsinee ittisuudhaaf fuuldura keenya fakkeenyummaa badhaadhinaa waan ta'eef ogummaa noo badhaadhi malee eessas gahuu waan hin dandeenyeef kanaaf hiyyummaa daaraan balleessuudhaaf hojii daaraan balleessuudhaaf ogummaa qabaachuun dirqama dargaggoonni.